Bismillah maashaallah tabarakallah asheeta bareeda baranda baranjaanii kaarratti argibitee dhufe bakkanatti immoo akka hoti waliin jira maashaallah tabarakallah rabbiin horii si dheeressu jaas du'aa hinaa godha haadha abbaa kiyyaati jechuudha haadha abbaa kiyyaati akka wantiya yeroo viidiyoo isin godhee ture yeroo waggaaf deemana fakkaate እናንተ darbannoo kana waggaa tana biteef garuu akkamitti akka isin jaalatte wallahi laazim ana amma viidiyoo irratti waggaa tana illee tanuma waraabee hedduu jaalatte namarraa waan illooneef eegasi asheeta bareeda ganda baran kan isin jedhe waa malee miti boqqolloo maashaallah tabarakallah xiqqoo yeroon isaan genne garuu eessa akka seene hin beeku argeennaanu manatti tole affeelli boqqolloo shimmuu kana hedduu jaaladha maashaallah jaa eegasi affeelli godha deema kuma gitan kana qoollicha garaa keessa rakkoon qabu akkanatti jala kaayee gubbaaf jala isaa kaayee affeelli hedduu takka mi'aawa egaa akkuma argitan kana bakka sadiitti cabsuu yaalii taasisee ture garuu yaaliin keenaaf hin taane kanaafuu bakka sadiitti cabu bakka sadiitti bakka lamatti cabu bakkuma lamatti cabseetiin affeeluudha deema jechuudha. Egaa salaamtallee hin daganne assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatu jirra jirti hordoftoota kiyya jaalatamuuf kabajamoo akkamii jirtanii fayyaa keessanii alaaman isaanii nujiisan dalagaa fi aan akkamisin jaa namira akka dansaadha alhamdulillah kun asallaa jira sa'aatii kanatti hoolotii tisiya jira jechuudha hoolotiin tiyya hoolotiin tunniin maashaallah jedha akkamitti akka tiyyataa illee isinitti hima hoolotii re'een uumama kana bitaa maatii bira kaawwadha sumaanu nuti garuu baadiyaallee miti asallaadha asallaa ganda godha namni jiru haadhatii hoolotii mata naannoo beekuu hin danda'a jechuudha gizee maraa isaan hojii dhaabatti waan ta'eef dura hojii bira hojjetti jechuudha isiin hojii daldalaa ataakiltii dalagdi garuu yeroo dheeraa yoo ta'an gaarii miti kalee namaatii fi duddaafillee gaarii miti warri uffata fakkeenyaaf taa'aa oolaa warri waa gurguru taa'aa oolaa waan akkas keessan yeroo hedduu dhukkubeennan sababa sammanatti deebisne akkan dabbarre jennee hoolotii xiqqoo ture jechuudha amma garuu hoolotiin tun maashaallah tuni mootii eta sadii dhalte sun innaante ani garuu maamiti tiyya jedhaan yaa jedhiste tume isin onni jettu kama isiiti jechuudha irraan fudhadhu akka barbaadde siin gootu yeroo akka tasaa ta'e hoolaa takka bitee achi kaa'e hoolotii gara afur moo shan eegasii fayyadamee jira afur shan hin gahu sadi afur akkas hin beeku wallahi yeroo gurguree yeroo qaranne baqa akkas akkasii amma garuu maashaallah torbee jechuun dhiyoo deemee ture eegaan deemee galeen booda hoolotii sadii moo meeqatu dhala jechuudha tuun lakkuu dhalte tuun sadi dhalte tuun tokko dhalte maashaallah kan bareeda laalame maashaallah tun amma ta sadi dhalatte san keessaa takka adiif gurraatti tanallee takkatu dhalee hundumaaf hoolotii meeqoo bira dhaabadha jedhetuun immoo baay'ee garaana nyaatti dikkishuu wayitii addisii kun olaalaa agartanii bismillah maashaallah inni onni ofirraa qabdi ammoo barreeffama arabiffaa ofirraa qabdi akkas fakkaata garaa isiitti ragaa jiru laalame maashaallah tabarakallah tuni amma dhiyoo dhalatte na fakkaata guyyaa lammaffaa akkas jirti innaa akka isin hin jaa hordoftoota kiyyaa maashaallah tabarakallah hoolotiin ta'urteetii tun osoo baadiyyaatti galchanii baay'ee dhalan agartanii tun lakkootuun takka akka tasaa hatti jechuudha mul'umifatte amma osoo takka dhalteetti tarimaa hedduu jira ammallee osoo isin akkas jettu takka mootu sadi dhalteetiin maashaallah tabarakallah bakka kanatti inaante waan nyaatamu na fakkaate wanni kun akka namatti ilaalu maashaallah muree yoo muree akkana harkaan addaan qabu inaante hiddiin akkanallee hin jirti hiddii xiqqoo garaan isaa keessi qoonni firee hiddii san qaba jechuudha ani waan nyaatamu see nyaatu hedaayyuu akkanatti natti toleetumaan jannaa jechuudha wal barratti arge amma biraa gara manaa deebi'a jedhee hoolotii biraa akkana gaddeeme wanti kun balbalarra jira balbala keenyarra eegas yoo akkana osoo hoolotiin nama wajji dhufti barattee jirti yoo namni bira taa'e hin dheeddi yoo namni biraa gaddeeme nama muduufaa gaddeebite jechuudha ilaala amma amtakkitti biraa gara manaa deebi'een hunduu as girri jettee dhufte ilmoolee wajjiin maashaallah tabarakallah ilmoolee baay'een isaanii ilaala innaa akkasiin jaa hordoftoota kiyyaa shaashambaa jedhaa namoonni telegiraamii waasaappii waa'ee telegiraamiin dubbadhu horoonni waasaappittiin sagalee naa keettaniitiin ani isinirraa dhabama ta'e warri meeshaa na biraa qabdan warri uffata aspeezaa mana keessaa ruuzaa buna sukkaara barbaree shiroo kana warri na biraa qabdan wanti ani isinirraa badeef sammuuna kana olii gadi deddeemaa jira maashaallah asiin bashannana asiin asallaa asiin dhugaa dubbachuuf amma sababbiin an deemee fi akka hotiyyatu dhimma hoyitiif asallaa dhufte gara boqojjiiti jechuudha kanaaf isii osoo ilaalin akkana jalaan deemne jedhee deemee bakkanatti akkana hoolotii bira jiru arginaan daftee as dhufnaan illee bilbiloo yaasaa turte amma bilbila haasaa jirti sirritti jechuudha itti galuuf namni guddaan kun baay'ee takka magaalaa hin jibba garummoo sababa hoolotiin jirtuuf hindoo misiin diqqoo bubbultee jirti osoo waliin haasaa jirru adaadaan tiyya bilbilti adaadaa tiyya jechuun intalli isii takka adaadaa takka qofa qabaani
isiin akkaawuntii tuni intala takka qofa qabdi jechuudha. Isii dubbisaa turte sirrii misixxi jettee haasa'aa jirti. Asiin immoo bilbila jala qabeenyaan immoo garaallee haasa'uu barbaadde wallaahi hedduu nama kolfisiiste. Akkaawuntii tanaan dura viidiyoo argitan jedhee yaada waggaa tana waggaa ga'e natti hin fakkaatu ji'a 7-8 akkas gahuu hin oolu. Akkasitti bira teennee haasofnee na eebbistee du'aa inaa gootee darbannoo kana akka waggaa tokko kun uffata sinaa bitte jettee shurraabillee darbannoolee isuma uffatte wallaahi laasiif isuma uffatte gizamee kanaan jette isin fakkaate shurraabii zamuun tiinaa bitte jetti maqaa keellee asumaan zamuu zamzame garuu zamuu naan jedhani ilmoolee tana agartanii ilmoolee haati ilmoolee tana sadi dhalte kun takka ilmoon garas jechuudha asitti illee kun ani mee maal godhaa viidiyoo waraaba dasna viidiyoo waraabii maashaallah akkasii yoo baadiyyaa taatanii wantoota akkanaa kana bitaa maatii bira kaayaa. Maatiin keessanillee warra fayyadamee keessanillee yoo ta'e guddaan irraa fayyadamuu isaaniiti hangaruu yaada maqaaftii jedhan malee ani wanni ittiin qabu kun faazarillee yookaan abbaan kiyyallee dhufnaan girjaanii gara si'as laalamee fiigaa itti dhufan jechuudha. Nama baratanii jira yoo namni bira hin jiraatin bakka takka dhaabatanii dheedan naamusaan olii gadi fiigan namni ollaa kunillee quuncee maalii nyaata uumama fidaaf waan ta'eef saafattillee jalatti naqanii yeroo 3 baatii guyyatti eegasii wannuma keessa oolti mana keessa ganama subii sa'a 12tti dursi isaaniif kenniti yaatiti isaan yaastee nyaachistee kaatee mana ol deebistee eegasii nyaanni garaagaraa quunceen garaagaraa ollarraa hin dhufaa fi wanti nyaataan kan birallee bakka isaan jiran mana san keessatti onnaa qamaa fi jechuudha deebi'anii gara sa'aatii 10 yookaan sa'a 9 irratti illee yaafamanii yeroo 2 yaafaman jechuudha guyyatti. Akkasiin jaa gisee keessumaa itti dhufte kabaa'ee biizii dawlatii tana namni yaasuuf hin jiru namni ijoollee xixiqqoo beektamee nama birateettu hin soqaa fi suuquu fi qabna amma dirqama jechuudha baay'ee rakkatti wajjin oolla oolutiin immoo dharaa fi hunduu hin dhaltee lakkuu maashaallah tabaarakallaa. Akkana amma sa'aatiin kun sa'a 12 galgala keessa gara moonaa galchaa jirra. Akkanasiin jaa hordoftoota kiyya gara moonaatti ga'uun galaa jirti. Gurraatti tan innatti hin tolle. Gurraatti hin jaalanne kun wanta sadi dhalte sunitti iyyuu mallee dhalatti illee tolte kun sadiin waliin fakkaatti maashaallah tabaarakallaa. Akkanis ninjaa hordoftoota kiyyaa saniif sirraa badee kun dhufe jechamaa viidiyoo waraabaa kan deebi'ee jira. Bakka kanatti boqqoolloo gisee dhufu bitee dhufee boqqoolloo kana kanatti namni mana jiru ijoollee keessa sarpiraayiz gochuu barbaade ijoolleen kee waan kamuu caala waan nyaataaf namna baay'ee agas maraamti waan akka boqqoolloo anumatti baate jechuun ni danda'ama. Boqqoolloo shummuu ni jaalatu. Kanaaf dafee affeelee godhee waan galu mana qaraatu jiran isaan jechuudha. Ittiin himmee tasuma galee qurfii suuqarraa fuudhee eegasiin booda namni mana hin jiru homtuu boqqoolloo kana daddafee boqqolloo tokko mi'aawu yeroo isaa malee yoo bitan sanii firee afuruma meeqa bichaa bite firee afur bitee afurfan kana cabsee affeelee sarpiraayizii godhuu feedaa ture garuu muutu viidiyoo gadhuma waraabuu hin dandeenye isaan dhufanii innaan boqqoolloo arginaan viidiyoo waraabuun garaana nyaata eegasiisu isaanuma kanneen dhume isaa hin waraabne jechuudha. Hordoftoota kiyya viidiyoon kee kaarraa kanuma fakkaata. Deebi'ee jira namoonni barbaadan karaa wasaappiitiin heloo jedha hedduu isin jaaladha hedduu isin kabajaa filis hundi keessanuu chaanaala kana sabskraayibii godha warri viidiyoo laaltan immoo laayikiitti qinjira darbaan isin jaa namoonni lakkoofsa kiyya barbaadan kunoo asirraa fuutanii shiitaaf shaarbii babbareeda na biratti ni argattanii laayivii seenii koottuu hin filannaa hojjettanii naa barreessaa tuttuqsamoo naaf nama mana tureef jedhisee kunoo hadharraa faatanii namni filachuu barbaadan karaa wasaappiitiin heloo jedha yoo isin filachuu fi dhibbarraa dhibbatti dhugaan ta'e laayivii tiktook illee isinii banee liinkii isinitti ergee dhuftanii filachuu dandeettu jechuudha waan barbaadan waan na bira jiru shiitaaf shaarbii babbareeda na bira jira. Akkana viidiyoon kee kana waan goolabameeti jira ga viidiyoo biraatiin walitti dachaanatti oolmaan kaayirii isiniif waataatu hedduu isin jaaladha hedduu isin kabaja baay'ee.